Akkam jirtu naguma har'a kan isinii qabadhee dhiyaadhe waa'ee dhibee dhukkuba saree maraatuu yookaan dhukkuba reebis jedhamu irratti barnoota baay'ee gaarii ta'e kan waan hedduu irraa dhageessan waan hedduu haaraa akkasumas immoo kan waan hedduu irraa barattan isinii qabadhee jira hanga dhumaatti na hordofaa. Dhibeen kun nama umurii kamiyyuu haa miidhu malee yeroo hedduu daa'imman biratti mul'ata. Dhibeen saree maraatuu gosa vaayirasii reebis vaayirasii jedhamuun kan dhufudha. Dhibeen kun addunyaa hundatti kan argamudha. Antaarkitikaan alatti addunyaa hunda irratti argama jechuudha. Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti qofa waggaa waggaan namoonni 60,000 ta'an dhibee kanaan qabamuun lubbuu isaanii dhabu jedhamee tilmaamama. Vaayirasiin kun bineeldota yookaan maamaalti kan jedhamu hunda qabuu kan danda'udha. Akka addunyaatti dhibeen kun kan nama qabu parsantaan 90 saree irraati. Sababa sareen nama ciniintuun kan dhufudha akka addunyaatti parsantaan 90. Dabalataanis kanneen akka adurree, qabaroo, qamalee, simbira halkaniif kan kana fakkaatan namatti dabarsuun ni beekamu. Haa ta'u malee yeroo hedduu akka biyya keenyaattis ta'e akka addunyaatti yeroo hedduu kan sareedhaa namatti darbudha jechuudha. Wanti kun kan inni namatti darbu yeroo bineeldonni dhibee kanaan qabaman nama ciniinuu yookaan ilkaaniin nama moccoruun hancufni isaanii nama keessa seene qofaan. Sababa isaan fakkeenyaaf osoo yoo nama ciniinaan ta'e osoo nama moccoruun hancufni isaanii nama keessa seenu taana wanti kun namatti hin darbu jechuudha. Namni tokko bineensa yookaan beeylada dhibee kana qabuun ciniinamnaan yoo talaallii hin fudhatu ta'e yookaan yoo talaallii hin fudhatiin hafe carraan dhibee kanaan qabamuusaa parsantaa 50. Beeyladi yookaan bineensi dhibee kana qabu nama tokko ciniinnaan namni sun immoo talaallii hin fudhanne taanaan ittisuuf yaalle taanaan carraan namni sun qabamee ittiin lubbuu isaa dhabu parsantaa 50. Haa ta'u malee bakka hedduu yoo ciniiname bakka tokko qofatu hin ta'in bakka adda addaa hedduu ciniiname akkasumas immoo bakka narviin itti heddummatu kan akka fuulaa fi harkaarra yoo ciniiname carraan isaa kanaa olidha parsantaa 50 olidha jechuudha. Yoo bakka hedduu ciniiname akkasumas immoo bakki narviin itti baay'atu kan akka fuulaa fi harka keenyarra ciniiname. Gogaa fayyaa irra hancufni bu'eef qofa namatti hin darbu dhibeen kun. Haa ta'u malee qaamni keenya keessaa bakka gogaa hin qabne kan akka ijaa, afaanii, funyaan keessa yoo hancufni isaanii kun tuqee namatti darbuu mala. Bakkeenni kun mukas membreen jedhamu ija, afaan, funyaan keessa bakka gogaa guutummaatti hin qabne yoo tuqee hancufni isaanii namatti darbuu malu. Kanaan ala garuu gogaa fayyaa hancufni isaanii tuqeef qofa namatti hin darbu jechuudha. Hancufni isaanii kun wayi ciniinuun keessa seenuu qaba, wayi immoo moccoruun keessa seenuu qaba jechuudha. Namni tokko erga bineensa yookaan beeylada dhibee kanaan qabuun ciniiname yeroo hedduu ji'a tokko hanga ji'a 3 gidduutti mallattoo dhibee kana agarsiisuu jalqaba. Yeroo ji'a tokko hanga ji'a 3 gidduutti. Haa ta'u malee mataarra bakka hedduu yookaan mataarra yoo ciniinameera ta'e tarii yeroo gabaabaa keessatti torbee tokko keessatti dhibeen kun mallattoon isaa jalqabuu danda'a jechuudha. Yoo mataarra ciniiname heddumminaan. Kanaan ala garuu yeroo hedduu namni tokko ciniiname ji'a tokko hanga ji'a 3 gidduutti jechuudha kan mallattoon isaa mul'achuu eegala. Hanga waggaa 8 illee turee yeroo inni itti mul'ate jira jechuudha. Daa'imni tokko ciniiname yookaan namni tokko ciniiname hanga waggaa 8 turee yeroo itti mallattoo dhibee kanaa godhatee ittiin du'e jira jechuudha. Mallattoolee dhibee kanaa yoo ilaalle inni jalqabaaf inni dhibee kana irratti adda ta'ee beekamu bishaaniif qilleensa jibbuu. Daa'imman akkasitti yoo bishaan kennitan hin jibbuu baay'ee ofirraa achi fageessu jechuudha. Akkasumas qilleensa hin jaallatan. Akkasumas immoo ho'inni qaamaa ni dabala yookaan fiiver qabu. Dhukkubbii mataa, dadhabbii qaamaa qabaachuu, afaan namatti hadheessuu, haqqee qabaachuu, dandeettii yaaduu dhabuu, akkasumas qaama laamshessuu yookaan weakness, ascending weakness kan jedhamu ol deebi'ee kan deemu miilarraa jalqabee qaama laamshessuu akkasii qaba. Akkasumas immoo amala hin jirre amala adda addaa agarsiisuu hanga of wallaaluu ga'uu danda'u jechuudha. Namoonni hedduun erga mallattoo kan agarsiisanii booda guyyaa muraasa keessatti ni du'u. Namoonni hedduun mallattoon kun erga jalqabee torbee tokko keessatti lubbuu isaanii dhabu jechuudha. Erga mallattoon jalqabee talaallii fudhachuunis ta'e yaalli fayyisu hin jiru. Talaallii fudhachuunis hin ta'u waan jijjiirus hin qabu. Akkasumas immoo yaalli fayyisuus hin jiru jechuudha. Erga mallattoon jalqabe. Kanaafuu
wanti guddaan kan ilaalchise ittisuudha jechuudha. Akka addunyaatti seenaa keessatti hanga ammaatti namoonni 28 dhibee kanaan qabamanii fayyaniiru jedhama. Hanga yoonaatti namni dhibee kanaan qabame kan fayye nama 28 qofa. Kanneen kun kan fayyan karaa yaala ammayyaawaa osoo hin ta'in karaa amantiis haa ta'u karaa waan adda addaa qoricha aadaa adda addaa yaaluu haa ta'u karaa akkasii kan fayye nama 28 qofa. Kan lubbuu isaanii dhabaniiru. Haa ta'u malee ittisuun ni danda'ama jechuudha dhibee kana. Akkuma armaan olitti jenne dhibeen kun ittifamuu qaba malee erga mallattoon jalqabee yaala hin qabu jenneerra. Kanaafuu akkamitti ittisuu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle bakka sadiitti qoonna. Inni jalqabaa bineeldota amala adda addaa amala adda ta'e agarsiisanitti siquu dhiisuudha. Daa'imman itti utuu dhiisuudha. Bineelda amala adda ta'e agarsiisuutti. Inni lammaffaan beeyladoota manaa kanneen akka saree adurreewwan akkasii talaalchisuun barbaachisaadha jechuudha. Akka isaan dhibee kanaan hin qabamne. Inni sadaffaan immoo erga ciniinamanii booda nam tokko erga ciniinamee booda kanneen armaan gadii taasisuudha. Erga beeylada yookaan bineensa dhibee kanaan qabuun ciniinamnee booda maal gochuu qabna yoo jenne inni jalqabaan naannoo ciniinaman sana naannoo madaa sana saamunaa fi bishaaniin sirriitti miicuu. Inni itti aanu madaa sana hodhuu dhiisuu. Madaan sareen ciniiname adurreen ciniiname madaan waan akkasii primary closure immediately hin hodhamu jechuudha. Banaa taa'ee sirriitti miicamuu qaba. Inni sadaffaan qoricha farra baakteeriyaa fi talaallii dhibee teetaanasii ajaja ogeessa fayyaan fudhachuu. Bakki sun madaa'ee tareetii malaa kuusuu danda'a, dhibee biraa fiduu danda'a, akkasumas immoo teetaanasiifis saaxiluu danda'a. Dhibee sadii maraatu qofa osoo hin ta'in kanaafuu qoricha farra baakteeriyaa talaallii dhibee teetaanasii akkaataa ajaja ogeessa fayyaan fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni garbiraan ittisuuf maal gochuu qabnu jenne talaallii fudhachuun. Talaalliin kun gosa lama jira. Vaaksin and reebis immunoglobulin kan jedhamu kana lamaan fudhachuu qabna jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu reebis immunoglobulin jedhamu kun biyya hedduutti argamuu dhiisuu danda'a. Inni talaalliin garuu bakka hedduu jira. Nam tokko erga ciniinamee booda fudhachuu qaba jechuudha. Saree fi adurreen mana keessaa mallattoo tokko illee hin qabne yoo nama ciniinan guyyaa 10 hordofuu malee talaallii fudhachuun barbaachuu dhiisuu danda'a. Tareetii mana keessa saree adurree kan hordofuu dandeenyu kan manaan baane mallattoo tokkoon qabanii dingata tasa yoo ijoollee ciniinan yookaan yoo nu ciniinan talaallii kana fudhachuun nurra hin jiru. Guyyaa 10f wantoota kana hordofuuf. Yeroo hedduu adurreef sareen tareetii yoo ijoollee isaaniitti buune yoo tasa tuqne nu ciniinuu danda'u. Kanaafuu sareen yookaan adurreen nu ciniine kun dogoggoree nu ciniine moo yookaan rakkoo biraa uumee nu ciniine moo dhibee kana qabaatee kan jedhu adda baasuu fi guyyaa 10 hordofuu qabna jechuudha. Yoo saree manaa fi adurree manaa ta'e. Yoo kan mallattoo qaban ta'e kan manaas haa ta'u adurreef saree mallattoo qabu taanaan akkasumas immoo guyyaa 10 kana keessatti mallattoo yoo agarsiisan erga daa'ima tokko ciniinan erga nu ciniinanii guyyaa 10 keessatti mallattoo adda ta'e agarsiisutti kaanaan talaallii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bineensota akka qabaroo, bineensa akka qamalee fi akkasumas immoo saree fi adurreen kun kan nuti hordofuu hin dandeenyu ta'e kan bakka biraatti dhufanii nu ciniinan yoo ta'e guyyaa 10 hordofuu hin dandeenyu taanaan dirqama talaallii fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo beeyladoota bosonaa, bineensota bosonaadhaan waan akka qabaroo, qamalee, simbira halkanii ciniinamnaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga danda'ametti talaallii dafanii fudhachuun gaariidha. Akka sareen yookaan bineensi tokko nama ciniinan dafanii fudhachuun gaariidha. Haa ta'u malee mallattoon hanga hin agarsiisnetti nam tokko hanga mallattoo dhibee saree maraattuu kan hin qabaannetti yeroo hagam yoo tureyyuu ni kennama. Maaliif akkuma sira jennee dhibeen kun hanga waggaa 8 illee turuu danda'a osoo mallattoon agarsiisiin. Kanaaf yoomiyyuu yoo dafnee fudhanne gaarii yoo fudhachuu baanne garuu hanga mallattoon qabnetti fudhachuu dandeenya jechuudha. Erga mallattoon jalqabee garuu talaallii fudhachuunis ta'e waan biraa gochuun faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Chaanelii kana subscribe fi like gochuun dagatina. Galatooma.